Turtiin akkam dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa kan bitootessa 26 bara 2020ti. Mootummaan Tigraay naannoo jalqabaa weerara dhibee COVID-19 ittisuuf labsii yeroo muddamaa labse ta'uu. Gabaasa biraan bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee biyya alaarraa dhufaniif baasii mataasan bakka turtiin qopheessa jedhus komiin jiraachuu irratti gabaasa qabna. Oduu biraatiin Harargee naannoo dinagdeen isaanii jimaa irratti hundaa'e keessatti yaaddoo ittisa koronaa irratti jiru. Wanni guddaan tokko aadaan Harargeetii fi haalli dhukkubichaa kanaa hedduu waliin hin deemu. Magaalaa Adaamaatti yaaddoo hoomaan waraabessaa uumaa jirus qabanneera. Qopheessaan Galaanaa Balaa kan isiniif dhiyeessu Zalaalam Taaddasaa. Kan jalqabaatiin mootummaan Tigraay naannoo isa jalqabaa weerara dhibee COVID-19 ittisuuf labsii yeroo muddamaa labse ta'e. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el naannicha keessa torbee lamaaf socho'uun dhorkamuu ibsaniiru. Galaanaa Balaa labsiin kun maal akka of keessaatii qabu dabalee isinitti. Pireezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa miidiyaaleef kennaniin labsii yeroo muddamaa weerara dhibee koronaa vaayirasii ittisuuf labsame kun torbeewwan lamaaf akka turu himan. Naannichatti hanga yoonaa namni dhukkuba kanaan qabame kan hin jirre ta'us namoonni 16 shakkamanii qoratamanii bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'eera. Mootummaan Itoophiyaa daangaa cufuu, manneen barnootaa cufuu, hojjettoonni mootummaa federaalaa mana akka hojjetan gochuu dabalatee tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatee jira. Murteen naannoon Tigraay murteesse naannicha keessa sochii taasifamu irratti malee imala gara naannichaatti taasifamu irratti waan murtaa'ee hin jiru. Naannolee 9 Itoophiyaa keessa jiran keessaa labsii yeroo muddamaa labse naannoo Tigraay qofaadha. Murtee kanaan magaalaadhaa magaalatti akkasumas magaalaa gara baadiyyaatti imaluun dhorkamee jira. Akkasumas giddugaloonni gabaa uummanni itti baay'atuu fi bakki bashannanaa labsii kanaan dhorkameera. Akkasumas cidhaaf taskaarri akka dhaabatu murtaa'u Dr. Dabratsiyoon himanii jiru. Labsiin kun torbee lamaaf kan turu ta'us barbaachisummaa isaa irratti hundaa'ee dheerachuu danda'a jedhameera. Labsiin kun heera naannichaa fooyyee keewwata 93 fi 103 bu'uura godhachuun akka murtaa'e himamee jira. Itoophiyaa keessatti namoonni dhukkuba koronaa vaayirasiin qabaman 12 yeroo ta'an kanneen keessaa 4 bayyannachaa jiraachuun himameera. Namni dhibee kanaan haga ammaatti du'es hin jiru. Ta'us uummanni haala eegamuun qajeelfamoota hojiirra oolchaa akka hin jirre taajjabuu isaanii pireezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahilawarqi Zawudee ibsaniiru. Gaazexeessaan BBC Afaan Tigree gabaasa Maqaleetiin nuun gaheen tarkaanfiiwwan of eeggannoo akka fudhataman gorfamaa turan uummata biratti hedduu fudhatamaa waan hin jirreef murteen kun balaan dhufuuf jiru hammaataa ta'uu akka hubatu sababa ta'eera jedha. አሁን እንግዲህ በየከተማው የሚወራው እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ magaalaa keessatti wanna haasa'amu irraa akkasumas miidiyaalee hawaasaa irratti yaadni kennamaa jiru namni sodaa keessa galuu isaati. Namni akkuma labsii baheetti wantoota barbaachisu akka nyaataa, meeshaalee qulqullinaa fi kaanis bibbitachuuf fiigaa jira. Labsiin kun sodaa tamsa'ina vaayirasichaa naa salphisa jedhee akka fudhate agarsiisa. Murtee akkasiin yoo deemamuu baate rakkoon akka dhalatu waan hubate fakkaata. ብሎ እንደተቀበለው dhaggeeffattoota keenya dhimma koronaa vaayirasii wajjinitti wal qabatee Itoophiyaan murtoowwan garaagaraa dabarsitee ture. Keessumaatii namootni biyya alaas ta'e lammiilee Itoophiyaa biyyoota biroorraatii gara biyyaatti seenan guyyoota 14tiif adda bahanii turuu qabu. Erga jedhamee labsameetiin asitti komiin kallattii garaagaraatiin dhiyaataadha kan jiru. Namootni of danda'anii fi kaffalachuu danda'an hoteelota lama Skylight'if Giyoon akka turan kaaniif immoo mootummaan keessumaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee baasii isaanii akka cufuu fi bakka qopheessee ibsee ture. Kanarratti Baqqalaa Toomaa waliin turtii taasisnee jira. Baqqalaa wantoota argite keessaa murtiin kun kan darbee dilbata walakkeessa halkan yookiin immoo dilbata halkan sa'aatii 6 eegalee namni gara biyya keessaa dhufu hundumtu dirqamaan guyyaa 14f adda of baasee akka turu kan mootummaan murteesse. Haala lamaan kun tokko hoteelota keessatti hoteela Skylight fi Giyoon jalqaba kan jedhame isaan kana ture. Achi booda immoo hoteelonni 6 dabalamaniiru akka Jupiter fi hoteelonni biroo namoonni baasii mataa isaaniitiin hoteelota kana keessatti guyyaa 14f akka adda baasanii of tursiisan kan jedhudha. Namoonni kana gochuu hin dandeenye garuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee baasii isaatiin akka tursiisu murteessee ture. Sana booda komiiwwan garaagaraatu ka'aa ture. Gariin otoo asin dhufin biyya adda addaa keessatti iyyuu dursee maallaqa gaafatama maallaqa ittiin of tursiisuudhaaf barbaachisu sana gaafatamaa jirra ka jedhu kaan immoo erga dhufne asis
yoo maallaqa sana agarsiisuu baattan eerpoortii keessaa hin baatan jedhamanii dhorkamni irra kan jedhanii gariin immoo deeggarsa mootummaatiin iddoowwan garaagaraa tursiifamtu jedhamanii warri baafaman fakkeenyaaf mana barumsaa sadarkaa lammaffaa boolee keessa warri tursiifaman nyaata gahaa hin qabnu haala achitti keessa turre baay'ee rakkisaadha kallattii jedhu komiiwwan adda addaa kaasaa turan. Asirratti wantoota lama kaasuu dandeenyu tokko namoota maallaqa hin qabne kana deeggaruun sochiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasisaa jiru waan gaarii ta'ee osoo jiru garuu ammoo yoo namoota kanaaf wanta barbaachisu sirnaan kennuu hin danda'u ta'e bulchiinsi magaalichaa waan kana seeraan to'achuu rakkisaa ta'a. Fakkeenyaaf maaltu marsaalee hawaasaa irratti maal argaa turre warri dhufanii manneen barnootaa adda addaa keessa buufatanii jiran nyaata gahaa hin qabanii waan ittiin dhiqqatan hin qabanii iddoon isaan ciisan illee kutaa tokko keessatti nama hedduutu walitti siqee ciisaa. Kun immoo tamsaa'ina vaayirasichaaf haala kan mijeessuudha. Itti dabalataan namatu alaa nyaata fideefii dhufa. Sun immoo namni wal tuttuqa jechuudhaan mallee adda of baasu wal argu waan ta'eef adda of baasuun inni jedhamu sun guutummaan guutuutti hojiirra oolaa waan hin jirree fi kana wajjinis wal qabatee komii adda addaatu ka'aa jira. Bulchiinsi magaalatti iddoowwan kana babal'isa yuunivarsiitii Finfinnee akkasumas haayiskuulota adda addaa manneen namootni dhuunfaallee arjooman jiraata akka lawumaan Twiiterii isaanii irratti barreessaa turani. Gama biraatiin immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa naan taasisa erga jedheetiin asitti lakkoofsi namoota biyyatti galuuf murteessanii baasii keenya kan danda'u yoo ta'e ni dabala kan jedhanii kaasanis ni jira. Sababni isaa murtoon kun kan darbe namoonni bakkuma jiranitti akka turanii fi gara biyyaattis kan seenan akka xiqqaataniifidha. Ani akkuma amma jette waan kana tokkoffaa hoteela maallaqa gurguddoo gaafatan keessa tursiisuun mootummaa guyyaa 14 akka namni adda of baasu gochuun mataan isaayyuu namni gara biyyaatti akka hin dhufne vaayirasicha to'achuudhaaf tarkaanfii akka fudhatameetan ilaala. Kun ta'ee osoo jiru garuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee warra humna hin qabne nan deeggara jechuun mataan isaa ani murtee kana irratti akka waan faallaa wayiittan ilaale maaliifi namni sila maallaqa kana nan baasa jedhee sodaadhaan hafuu danda'u mootummaan na deeggara jedhee gara biyyaa dhufa. Sababa kanaan lakkoofsi namoota gara biyya keessa dhufanii baay'ateera. Kanaaf immoo iddoo walaan qabee jira. Kana kan hordofee rakkoo kana hiikuufis fakkaata. Kan marraa kan ka'e galma miiliineemii keessatti illee sireewwan akka qophaa'aa jiran warra dhukkubsataniif haa ta'u warra tursiifamaniif haa ta'u wanti adda baasan hin jiru garuu suuraawwan akkasiis miidiyaalee hawaasaa irratti argeetii kan hin jiru. Baqqalaa yaada nu biraan dhaqqabsiisteef galatoome. Galatoome jallaan. Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo oduun gaggabaabseen isinitti hima. Xaaliyaanii biyya namootni 7,500 ol ta'an koronaa vaayirasiin du'anitti ammayyuu yaaddoon dabalaa jira jedhame. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan bakka akka malee miidhame bulchiinsa Laamboordiyaa keessa hir'atus guyyaan lakkoofsi namoota du'anii garuu dabalaa jira. Amma sodaa guddaan kibba Xaaliyaanitti akka deebi'ee jiru himame. Ministeerri muummee biyyattii doolaara biiliyoona 25 akka waadaa galanis himaniiru. Keeniyaa keessatti namni jalqabaa koronaa vaayirasiin du'u ministeerri fayyaa biyyatti beeksise. Namni ganna 66 lammii Keeniyaa du'e kun bitootessa 13 Afrikaa kibbaarraa ka'e Swaazilaand keessa darbee gara Keeniyaa kan galee fi qorannoo taasifameefiin koronaa vaayirasii qabaachuun isaa kan mirkanaa'edha. Amma dura Keeniyaa keessatti namootni 31 koronaa vaayirasiin qabamaniiru. Ameerikaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin du'anii 1,000 caaleera. Namootni 70,000 ol ta'an ammoo vaayirasichaan qabamaniiru. Weerara vaayirasii kanaan booda Ameerikaatti namootni miiliyoona 3.3 ta'an hojii dhabdoota ta'uu isaanii galmeessanii jiru. Addunyaa irratti immoo walakkaa biiliyoonaa gahee jira. Chaayinaan balalii gara biyya biraattis ta'u gara biyya isheetti taasifamu hundaa dhorkuu ishee beeksiste. Qondaaltotni biyyattii vaayirasichi amma biyyoota biraa irraatii gara keenyatti deebi'ee galaa kan jiru jedhaniiru. Chaayinaatti namootni qabaman 81 irraa hedduu dabalaas hin jiru. Kan itti aanutiin naannoleen ittisa weerara koronaa vaayirasiif hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa keessaa bakka turtii adda baasuun hojjechaa akka jiran himama. Haa ta'u malee dhiyeessii meeshaalee yaalaa fi ittisaa irratti hanqina akka qaban kanneen BBC'n dubbise himaniiru. Godinaalee akka Harargee irra caalaan dinagdeen isaanii jimaa irratti hundaa'e keessatti ittisni dhibee kanaa yaaddessaa akka ta'e itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Harargee baha obbo Mohammadin Kabir Hussein himaniiru. Haa ta'u malee bakka turtii namoota shakkamanii adda baasuun hojjechaa akka jiranii fi abbootii amantaa waliin ta'uun hubannaa kennaa akka jiranis himaniiru. Wanni guddaan tokko aadaan Harargee
harargeetii fi haalli dhukkubicha kana hedduu waliin hin deemu. Kanarraa ka'e immoo dhimma sooshaal distaansii jedhamu namni adda faffagaatee akka dhimma kana ofirraa dhowwuu danda'u hojiin gorsaa bal'inaan irra deebi'amee kennamaa jira. Akka Harargee Bahaatti manneen jimaa hedduutu jira. Manneen jimaa kun immoo jiddu gala dinagdee uummata kanaa waan ta'eef addaan muruunis hin danda'amu. Haa ta'u malee ulaagaa naannoo sanitti barbaachisu dhimmi ventileeshinii mana sanii, dhimmi bal'ina mana sanii, dhimmi namni taa'ee eeguu dalagu adda faffagaatee akka dalagu gochuu odeessi naannoo sanitti ramadamee akka gorsu godhamaa jira. Kan qofa osoo hin taane immoo lallabbii yookiin immoo maayikiraafoonaan yookiin moontaarboodhaan magaalaalee hundarratti irra deddeebi'amee akka lallabamu namni akka dhaga'u gochuudhaaf sochii bal'aa godhamaa akka jiru. Haa ta'u malee jijjiiramni amalaa naannoo kanatti dhufaa jiru jiruu fi jireenyaas jiruu fi haala baratame keessaa bahuu dadhabuun chaalenjii guddaa ta'e yeroo hunda taasifamuu forsuudhaan naannaa akka jirru. Osoo tarii dhukkubni kun dhufee humna ofirraa ittisuu ni qabdu fakkeenyaaf bakki adda baastan sun qophii meeshaaleedhaan gama ogeessotaatiin wanti jiru kun akkam gahaadha? Dhugaadha. Akka bahaa Harargee kanatti ekspoojjarii hedduu qabna. Karaa Jibuutiin deemaa jirra. Somaaleen namni wal keessa yaa torbaan kallattii adda addaatiin namoonni karaa seeraan alaatiin sosocho'anii jirani. Kanammoo akkamitti handil gochuu dandeenya kan jedhu akka godinaatti qofa osoo hin taane naannoo Hararii wajjinis dhimma kana hanga pirezidantii naannoo Hararii dabalatee bulchaa keenya kan godinaa dabalatee taaksii foorsii waliin ijaarre galma lama qabannee kan sosocho'aa jirru. Tokkoffaa dhimmichi kun akka hin uumamne ittisuudha. Lammaffaa yoo ka uumamu taate immoo gaaga'ama hamaa osoo geessine lubbuu hawaasaa baraaruudha kan jedhu qabanneeti taaksii foorsii waliin isaanii wajjinis uumnee adeemaa jirru. Hospitaalli guddaan kan yuunivarsiitii Haramaa kana jiru yookaan ispeeshaalaayiz hospitaaliin kan jiru kunis akka giddu gala keenyatti walii galteedhaan kan qonna godhaa jirru. Kan biraas hospitaalonni naannoo kana jiranis yoo xiqqaate iddoo 2-3 laallee adda baasinee kan qopheessaa jirru. Hospitaalonni keessan mekaanikaal ventileetoroota kana argamsuuf tarii rakkoon kun yoo uumamu wantoota akkasii ni qabu durumaayyuu. Wanni guddaan tokko kan amma mekaanikaal ventileetarii wal qabate nullee waan kana rikweest godhaa jirra. Biiroo wajjinis walii galuutti jirra. Duraan kaaramaa jiru tokko ispeer paartii barbaachisa. Biiroon dabalataan akka nuu kennu gaafachaa jirra. Akka walii galaatti hospitaalli hundi hin qaban kan. Meedikaal Daayirektarri Hospitaala Riferaalaa Dassee Dooktar Nuuriyyee Hasan qophiiwwan akka hubannoo hawaasaa cimsuu fi bakka adda baasanii hordofan qopheessaa jiraatanis rakkoon isaan mudate jiraachuu himu. ይችላል እንደውም ከአዲስ አበባ አምልጦ የመጣ ግለሰብ ነበረ። tarii odeeffannoon kun isin bira ga'eera ta'a. Namni Finfinnee bakka adda bahanii hordofaman irraa baqatee dhufee tureera. Isaanin illee adda baasanii tursuun yeroo yaadamu hospitaala Booruu Meedaa tursiisuuf karoorfamee jennaan namni mormuun daandii cufuuf yaalaa ture. Wanti gaariin boodarra namichis qorannoo godhameen vaayirasicharraa bilisa ta'uun mirkanaa'ee jennaan hawaasatti makameera. Ammas rakkoon bakka adda baasanii hordofanii ni jira. Nuti akka hospitaalaatti siree jaa qopheessineerra. Ammatti garuu hubannoon hawaasaa hanqina waan qabuuf bakki kun eessa akka ta'e himuu hin feene. Maaskiin N95 jedhamu dhukkubsattoota vaayirasii kanaan qabaman waldhaanuuf barbaachisu as hin jiru. Finfinneetis gadi hin ergamne. Naannoo gaafannee ni dhufa eegaa jedhamneerra. Kuni qormaata nuti ta'eera. Naannoo uummattoota kibbaatti hospitaala waliigalaa Arbaa Mincittis bilbilee qophii jiru hojii gaggeessaa hospitaalichaa Obbo Tamasgeen Tashoomee gaafannee haga ammaatti mallattoon dhibee kanaa kan hin jirre ta'uu fi fuula duratti qophiin guutuun godhamaa akka jiru himaniiru. Xumura irratti jiraattotni magaalaa Adaamaa naannoo Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojii Adaamaa jiraatan waraabessa guyyaa nutti bahee hoolota keenya fixaa jiru ijoollee keenyaaf yaaddisaa ta'ee jedhan. Kanan jiraadhu ganda dhaabachaa Haraaraatti baay'ee rakkoo cimaadha. Akka barbaannetti baanii galuudha baay'ee sadarkaa sodaachisaa irra jira. Kanarraa kan ka'e ijoolleen sa'aatii 11 walakkaadhaan booda gara iddoo mana jireenyaatti giddiidhaan wal galchinee dhowwina. Guyyaa kan keessatti mul'atu naannoo Adaamaa Yuunivarsiitii keessatti galgala sa'aatii 12 walakkaadhaan booda iddoodhaa bahee gara naannoo mana jireenyaa sanitti darbu jechuudha. Reediyoo xaabiyyaa akkabaabini kannaa yaa'u. Naannoo buufata raadiyoon jiraadha. Waa'ee waraabbii kanaa guyyaa guyyaallee baay'ee nu yaaddesse. Guyyaa adii hoolota 3 na jalaa nyaate. Sodaa guddaa keessa jirra. Galgala socho'uuf rakkanneerra. Lakkoofsi isaanii 100tti xiqqaata. Amma sodaan keenya daa'imman nu jalaa miidhaa kan jedhudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaa xumurreetti kan jiru. Saganticha waliin Zalaalam Taaddisaan ture walitti deebina nagaan bulaa.